kutaa magaalaa Gullallee aanaa lama buufata fayyaa Maacoo keessatti tajaajila buufatichi kennu babal'isuuf yaadamee gamoon ijaarame eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'eera. Jiraattonni aanichaa yaada isaanii AMN Pilaasiif kennanis sababa dhiphina buufatichaan tajaajila si'ataa argachuuf rakkachaa turuu himanii amma gamoon ijaaramee eebbifame tajaajila si'ataa akka argatan kan isaan dandeessisu ta'uu eeraniiru. Isa duraa irratti keellaa kanarratti ijaaramee tajaajila argachuun baay'ee nu gammachiise. Yeroo ammaa tajaajilli buufanni fayyaa Maacoo kennu sadarkaa hospitaalli kennurra ga'eera. Akkas babal'achuun isaa baay'ee nutti toleera. Tajaajila barbaannu asitti akka argannu nu taasisa. Ogeeyyiin fayyaa buufaticha keessa hojjetan gama isaaniin gamoon buufatichaaf ijaaramee buufatichi humna qabu hundaan tajaajila fayyaa barbaachisu hundaa jiraattota naannawichaaf akka kennaniif haala kan isaanii mijeessu ta'uu himan. Baay'ee bal'aadha. Akka barbaadde arguu dandeessa. Namni dhufe kamiyyuu dhaqee piikii gochuu danda'a jechuudha. Kan kanaan dura fakkeenyaatiif tajaajilli yeroo dheeraa fudhatu yookaan gara Pheexroos Hospitaalii Raas Dassaatti riferii ta'aa turan amma asumatti tajaajilli kennamuu jalqabee jira jechaadha. Gamoo buufata fayyaa Maacoo babal'isuuf ijaaramee eebbifame keessatti bakki tursiisa daa'immanii addatti kan argamu yoo ta'u kun ammoo ogeeyyiin fayyaa yaaddoo tokko malee tajaajila barbaadamu tajaajilamtootaaf akka kennaniif kan isaan gargaaruudha jedhan ogeeyyiin buufata fayyaa Maacoo keessa hojjetan kunneen. As gaafa ta'u garuu ijoollee kee dhattee saatiidhaan hoosisuu hin danda'ama. Saatiidhaan argachuu danda'ama, nyaachisuu danda'ama waan ta'eef yaada keessa saabbattee hojii keessa seeraan hojjechuu dandeessa. Haalli nyaata yookaan qallaba isaanii itti barsiisan illee asumaan jira jechaadha. Kana jechuun istaafiin daa'ima isaa fidee as kaa'ee hojii isaa yaada qulqulluudhaan hojjechuu danda'a jechaadha. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Gullallee obbo Waldee Wagaasee akka kutaa magaalichaatti piroojeektoota misoomaa faayidaa garaagaraaf oolan 28 ol xumuramanii eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'uu eeranii kanneen keessaas gaaffii jiraattota kutaa magaalaa Gullallee aanaa kan ture hojiin buufata fayyaa Maacoo babal'isuuf hojjetamee eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'e kun isa tokkodha jedhan. Haala buufanni fayyaa Maacoo keessa ture hundi keessan beektu akka babal'atuuf gaaffii yeroo dheeraa tures. Kanaaf gaaffii uummataa kana deebisuuf ji'a 6 keessatti gamoo kana ijaaruun eebbaaf dhaqqabsiifneerra. Gamoo buufata fayyaa Maacoo kana eebbisiisuun tajaajilaaf banaa kan taasisan sadarkaa kantiibaa itti aanaatti hoogganaan biiroo paabliik sarvisii fi misooma qabeenya humna namaa magaalaa Finfinnee Dr. Jamaaluu Jambar bara baajetaa 2017 keessa ijaarsi dhaabbilee fayyaa 28 ta'an geggeeffamuu himanii kanneen keessaas 22 kan ta'an eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'aniiru jedhan. Piroojeektoonni dhaabbilee fayyaa magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramuun tajaajilaaf banaa ta'aa jiran kunneen waliin gahinsa tajaajila fayyaa dabaluun cinaatti tajaajilli kennamu sadarkaa isaa akka eeggatu taasisuu keessatti shoora olaanaa qabaachuus ibsaniiru. Waliigalaan akka bulchiinsa magaalaatti piroojeektoonni fayyaa haaraan ijaaramanii waliin gahinsa tajaajila fayyaa dabaluu akkasumas haqummaa mirkaneessuun cinatti tajaajilli kennamu sadarkaa isaa akka eeggatu taasisuu keessatti faayidaa olaanaa qabu. Buufanni fayyaa jiran baay'een isaa sadarkaa hospitaalaatti tajaajila kennuurra gahaa jiru. Lakkoofsi buufata fayyaa tajaajila baqaqsanii yaaluu kennanis dabalaa jira.